Haya kan fayyaa keessan jirtu annagaa koda waaqaafaa galatechuudha gidduu kana badeen jira wanti hin badeef dammoo tiktokiin koo na jalaa cufamee jira jechuudha maaliif akka ta'e hin beekne riipoortii godheen ture garuu eegaan jira hanga yoonatti naaf hin deebisne jechuudha maal akka ta'e hin beeku na jalaa cufamee jira jechuudha karuma kanaan viidiyoo maxxansaa hin jiru YouTube irrattis TikTok irrattis jechuudha TikTok irratti maxxansuu hin dandeenye na jalaa cufamee wanta jiruuf jechuudha karuma kanaan nama baay'ee gaafii adda addaa TikTok jalaa na gaafataa ture garuu gaafii san hundumayyuu osoo hin deebisne jechuudha kan na jalaa cufamee jechuudha guddaa tokko dhiifamaa isiniin jedha jechuudha amma TikTok kana haaraa baneen jira jechuudha follow gochu hin dagatina akkasumas share waliif gochu hin dagatina TikTok irratti barumsa adda addaa isinii maxxansaan ture jechuudha yeroo inni kiyya hundinuu share waliif gochu hin dagatina jechuudha warri YouTube jalatti argitan jechuudha video kana gootuusaa YouTube irratti hin gadhiisa waan ta'eef jechuudha karuma kanaan barumsa isiniif qabadee dhufe irratti TikTok irraa yeroo video deleti gootan video sanii wajjin liken keessan isin jalaa deleti ta'a jechuudha amma karaa salphaatiin liken keessan osoo isin jalaa hin badin akkamitti video keessan deleti akkamitti akka gochuu dandeessan isinitti agarsiisa karaa barumsaa TikTok keessa galle yeroo TikTok keessa galle jechuudha akkatti nu dhufe yeroo akkatti nu dhufe mallattoo profaayilii keenya yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha yeroo gadi qabna akkatti nu dhufe video nuti balleechuu barbaanne video nuti deleti gochuu barbaanne san irratti yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha amma wanti isin galuu jechuudha amma video kana deleti gochuu barbaade jechuudha maaliif wanti inni na deleti godhuuf namni akka video kana arguu hin barbaanne wanta hin barbaaduuf jechuudha karma kanaan akka videoon kun nama biratti hin mul'anne jechuudha gochuudhaaf jechuudha osoo liken keessan isin jalaa hin badin jechuudha karaa salphaatiin mallattoo tuqaa sadeen kana yeroo tokkoof gadi qabne jechuudha tuqaa sadeen kana jechuudha yeroo tokkoof yeroo gadi qabne akkatti nu dhufe jechuudha yeroo akkatti nu dhufe jechuudha mallattoo qulfii kana irratti jechuudha mallattoo qulfii kana irratti private setting isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabe jechuudha yeroo gadi qabe akkatti na dhufe jechuudha yeroo akkatti na dhufe jechuudha isa tokkoffaa kana irratti jechuudha akkuma argaa jirtan jechuudha amma video kana wanta an balleechuu barbaaduuf jechuudha only mirra jira jechuudha amma isa kana jechuudha akkuma argaa jirtan jechuudha amma everyone irra jechuudha eenyumayyuu arguu danda'a video kana jechuudha isin garuu deleti gochuu barbaadan namni akka isin jalaa video kana arguu hin barbaanne wanta gochuu barbaadaniif yeroo tokkoof gadi qabna isa tokkoffaa kana irratti jechuudha everyone ishii jettu kana iddoo kana irratti jechuudha iddoo kanatti yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha yeroo gadi qabna akkatti nu dhufe jechuudha amma videoon kun eenyumayyuu akka hin mul'anne garuu liken keenya osoo nu jalaa hin badin eenyumatti akka mul'achuu hin dandeenye nu qofatti garuu akka mul'achuu danda'u gochuudhaaf only isheetu kanarra gochuu dandeenya jechuudha video keessan karaa salphaatiin namni akka isin jalaa ilaaluu hin dandeenyetti garuu liken keessan osoo isin jalaa hin badin sirreeffachuudhaan karaa kanaan sirreeffadha yoo videoon kun isinitti tole like gochuu hin dagatina akkasumas TikTok ko follow share waliif gochuu hin dagatina